Harkafuni kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Global Media Corporation nageenya keenya bakka jirtan maratti sinaaqa qabjachaa kun wiirtuu artiiti. Wiirtuun artii keenya har'aa immoo weellisaa dhaqqabaa Tashoomee guyyaa har'aa kilippii Doorii jedhu dhagaa as magaalaa Adaamaatti kan inni eebbisaa jiru. Kilippiin Doorii gaa bakka weellistoonni bebbeekamoo garaagaraa abbootiin qabeenyaa dargaggoonnii fi hirmaattonni garaagaraa argamanitti guyyaa har'aa eebbifameeti kan inni jiru. Nuti seegaa jalqabarraa eegallee hanga xumuraa sagantaa kanaatti kan isin biraan qaqqabsiisnu ta'a. Qophii kana qopheessuun isin waliin kan turu ani Boontuu Dastaati. Gama ogeessa kaameraatiin Olaanaa Nagaashiif Naa'ol Nagaash nu faana turu. Turtii gaarii. Kan nagaan nu bulcha nagaan nu haa oolchu daafii sababii nu haa oolchu irraa gora nu haa oolchu dogoggora nu haa oolchu dololloo gogduu nu haa yaasu dubbii namaa maatii nu haa baasu warri asirratti ayyaana kana kabajuudhaaf asitti argamtanii CD kana eebbisuudhaaf asitti cinaa dhaabbattan hunduu milkaa. Ayyayaa waaqa uumamaa waaqa jechuun kan hundaa lafa jechuun kan hundaa biyya gadaa shananii biyya odaa shananii sagaltama gabraa sallan booranaa lafa gurraatti magraa odaa gurraacha nabee fincaan tuulama sadeenii ayyayaa waaqa nama gadoomuu waaqa nama gadaa eeggatu waaqa jilaa waaqa maallimaa waaqa bokkuu falangee waaqa kallachaaf jaachuu gurraacha garaa garbaa tokkicha maqaa dhibbaa leemmoo garaa taliilaa utubaa malee jettee dhisaa malee diriirte halluu malee dottaat saayya si duuban bobbaane deechi si duuban obbaane bitimaa deegaa iyyooma seenaa tokkichaan dinni dhibba sodaatu surreen naqattu gumaan baqattu waaqayyo. Mila bro bobbaa bobbaate nagaan galchi tiksee daandara godhi hanqee taphattu kana boo qabattu nu wayyi wayyooma keetti nu horadhu barri roobam nagaa gadaan quubaaf gabbina michillee gateetti hin gooba. Waaqa uumamaa gurraacha garaa garbaa tokkicha maqaa dhibbaa leemmuu garaa taliilaa abbaa dhugaa jaalalaa waaqayyo nagaan oollee nagaan nu bulchi galtee gamtee nu lagi waan galteerra nu aanse diina waraanan qabe dhukkuba boollan qabe fayyaa nagaa nuu kenni walii galtee nuu kenni walii galii nuu toli. Amma yoonaa hin yaadatamne garuu qabsoo kana keessatti nama oolmaa guddaa oole obboleetti badhaadha Dilgaasaa kan taate Fayyisee Dilgaasaa mee kabaja olaanaatiin nu simadha haamileedhaan nu simadha haamilee nu kennaafi obboleetti goota dirreen salaalee biqilchite obboleetti badhaadha Dilgaasaa kan diina fuuldura sodaa tokko malee dhaabate Oromoodhaaf of wareege haamilee kennaafi nu galateeffadha. Salaaleerraa ka'anii sirna kanarratti otoo haalli keessa jiran umriin otoo isaan hin daangessin gidduutti argamanii asitti weellisaa dhaqqabaa jajjabeessuudhaaf dhufaniitu kan isaan jiranuu aartii Oromoo cinaa dhaabatanii jiru. Haamilee kennaafi nu galateeffadha. Hunda isaanii bakka tokkotti nu galateeffadha. Goota obboleettii gootaati. Goota. Guyyaa har'aa eebba kilippii Doorii irratti kan nuti wal argine. Dooriin akka sirna gadaa keessatti qooda kan qaba. Waa'ee gadaa kana gubbaa irratti kitaabni adda addaa barreeffamee jira. Wanni qabatamaan hawaasa keessatti argamus hin jira. Doorii gateettiin gooba afaan tirooba warri jedhu kuni doorii kana akka gadaatitti fudhata. Akka nama aangoo qabu gateettiin gooba jechuun aangoo qabaa jechuudha. Warri biraa immoo dooriin kun warra gadaa fudhatuudhaaf qophaa'ee foollee bira dabree gadaa biraan gahin jidduu kana warra jirutu doorii jedhamaa jedhee warri barreechee kaayee sin jedha. Namoonni akkuma hubatanitti akkuma dhaganitti barreechanii garuu wanni as keessa jiru amma lama dooriin gadaadha bulchaadha gateettiin gooba afaan tirooba kan jedhanii fi abbaa aangoo waan ta'eef jedhee warra hiikutu jira. Warri biraa immoo dooriin gadaa fudhatuudhaaf warra qophaa'e malee gadaa miti jedhee warri kaa'us inuma jira. Akka tuulamaatitti garuu doorii akka gadaatitti fudhatan. Akka gadaatti jechuudha. Kilippii Doorii kana keessatti hirmaannaa taasisaniiti kan isaan isin jirtanii akka keessatti hirmaattaniif maaltu adda isa taasisa kilippii kana keessatti? Hawaasni keenya sirna isaatirraa fagaatuu beellama irratti argamuu dhabuu sirna gadaa kana laaffisuudha gara tokkoon kan agarsiise. Kanaafuu ergaan inni dabarsu dhaloonni dabre kun dhaloonni amma
jiddu wala dabre kuni gadaa dadhabsiisullee dhaloonni duuban dhufu immoo sirna kana deebisuudhaaf murannoodhaan akka ka'e akka of dura gadaa guddisuudhaaf abdiin jiru dhaloonni kun abdii akka qabu ibsama achi keessatti. Qabaata shoomaa ana akka carraa ta'ee barataa koo ture ijoolleen ani guddisee asiin gahedha fi walaloos yoo walaleessu yaada soo kennu gorsaan ture durataa mana barumsa isaa ta'een yeroo sanitti har'a iddoo sanis jiraachuu baadhu har'a geggeessummaa irra jira tu gammachuu guddaatu nutti dhagahamaa jechuudha. Kana keessatti aartiin Oromoo inni har'a sirba gargarii baasee waa'ee barnoota faarsuurraane waa'ee qubee afaan Oromoo faarsuurraa kan jalqabe yeroo waan kana fidee dhufu akka carraa ta'ee waajjira barnoota yeroon hojjedhu eeyyama kenneefiin manneen barnoota keessatti waraabbii akka inni gaggeessu godheen isarra dhaabbatee har'a aadaa duudhaa Oromoo kana guddisuudhaaf iddoo kana gahee waan kaleessa gooneef san odoo hin dagatin har'as irratti naaf argamtu malee jedhee sagantaa guddaa odoon qabu dhiiseen maal irra isaa jiraannu aartii Oromoo guddisuu keessatti gaheen saba Oromoo dhala Oromoo iddoo guddaa qaba. Yoo nuti waliin jajjabeessanne yoo nuti hawwatuu hin qabnu inni immoo har'a kanarra gahee eebba kanaaf gahuu isaatiif gammachuu guddaatu natti dhagahamaa jechuudha. Maarreegaa akkuma isin kaastaniyyuu qaqqabaa jalqabarraa akka inni gara weelluu kanaatti kan dhufu taasise isin akka ta'e odeeffadheeraati. Har'a miira bu'aa kanarra gahee arguu keessaniif miira akkamii isinitti dhagahama? Baay'ee miira addaatu natti dhagahama. Miira addaatu natti dhagahama waan jedhu ijoolleen nuti jalaa guddisnee sadarkaa kanarra gahanii har'a aartii fi duudhaa Oromoo guddisuu keessatti gaheen isaan taphachaa jiran guddaadha. Gammachuun kana caala hin jiru. Kaleessa afaan kun guddisuu keessatti gaheen ijoolleen kun ta'aa jirtu gahee leencaati. Kun waan jajjabeeffamuu qabudha. Odoo beekumsaa fi dandeettii adda addaa qaban karaatti waan adda addaatti sakaallamanii hafan hedduutu jira. Inni kun immoo isaaniif agarsiistu aartii kana eebbisuudhaaf carraan argatan. Kuni akka gaan abdii qabna sirba yookiin kana qofaa miti kan akka Abdoo Karrayyuu innis barataa koo ture ijoollee akkasii kana waan argu jajjabeessaa bakka baay'ee bilisummaa raggaasaa ijoolleen nuti guddisnee jechuudha magaalaa kana keessa yeroo turretti warroonni kunniin bakka guddaa ga'uun isaaniitti gammachuu guddaan natti dhagahama. Har'as aadaa duudhaa keenya wal cinaa haa dhaabbannu Oromoon bakka jirutti walaa tumsinu walaa jajjabeeffannu xiqqaa keenya kan balleessisoo jiraate haa gorfannu walaa jajjabeessinu waanuma jedhu kanan kaasuu barbaade. Hayyee yaada keessanii ulfaadha. Asuma garaagaraa weellistoonni keenya sagalee babbareedaatiin kiliippii yeroo isaan eebbisanii gama hirmaannaa abbootii qabeenyaatiin gargaarsa isaaniif taasisamu jiru. Gama kanaan maal jettu sirri? Dhugaadha sirriidha yeroo baay'ee yoo arginu abbootiin qabeenyaa gurguddoon namoonni bebbeekamoon aartii Oromoo cinaa dhaabbachuu irratti hanqina bal'aatu jira. Kun immoo miidiyaa kafareejii bal'inaan waan hin arganneefis ta'ee waan isaa litteelii hubachuu dhabuudhaan dhalli Oromoo uummanni Oromoon abbaan qabeenyaa Oromoo ijoollee keenya sadarkaa gadi aanaa irra jiru jajjabeessuun gahee guddaa taphachuu qabuun jedha. Hanqina guddaatu jira. Egaa akkuma beekamu galaanni gaafa guute nama nyaata kan jedhamu bishaan miti kan guute beekumsa dandeettiidha. Beekumsi daree seentee barsiisuutiin aartiidhaan ni ibsama, walaloodhaan ni ibsama, yadaloodhaan ni ibsama, faaruudhaan ni ibsama. Kana keessatti aartii Oromoo guddisuudha. Investi godhee artistoota Oromoo jajjabeessuun duudhaa Oromoo
jajjabeessuudha, eenyummaa Oromoo jajjabeessuudha, afaan Oromoo jajjabeessuudha. Qabeenyi qabdu kanarratti investi godhu. Baga gammadanii firii dhala keessan guddisee keessan kan isin argitanii baga gammadan isin jedha. Amiin wajjin baga gammannan jedha. Tole galatooma ulfaadha. baga gammadeen siin jedha elba klippii doorii jedhu eebbisiisteetu jirta baga gammadde. Ayyee baga waliin gammanne. Egaa klippiin doorii maalidha? Doorii jechuun maal jechuudha? Mee nuuf kaasnee waa'ee maqaa isaarraa. Dooriin akka sirna gadaatitti ka waraana. Hireen biyya tokko waaqa gaditti doorii harka jira. Doorii jechuun warra biyya eeganii warra doorii qabanni qaraadhama. Waa shantu qaraadhama immoo marginni qabatee eebbisu qaraa. Eeboo inni qabatee waraanutu qaraa. Gadaa taatu qaraa. Waa shantu qaraadhama. Asuma yaada kee irratti jabeessuuf kilippii sirba kee keessatti doorii waa shantu qaraa foollee uwwisa jaraa jette. Maal jechuu barbaadde asirratti? Dooriinii fi foolleen waliif qadaaddoodha. Foolleen doorii akkeessitti. Yeroo dooriin daabee leencaa kaawwatee eeboo qabatee daangaa biyyaa eegu foolleen immoo daabee jaldeessaa kaawwattee yoo dooriin baalli guchii kaawwatu baalli indaaqqoo foolleen kaawwatteeti akka abbaa akkeessitti fudhatu. Waliif abbaa filma jedhamu. Yeroo dooriin daangaa biyyaa eegu foolleen immoo eegu. Nama safuu hawaasaa cabsee duudhaa uummataa cabsee uummata keessatti ni adabu uwwisa. Hoggaa 16 deebitee aangoo harkaa fudhatte waan ta'eef abbaa filma waliif. Walaloo fi yeedaloon kan eenyuti sirba kana keessatti? Ani kanan beeku walaloo fi yeedaloo ofumaafan barreessee garuu immoo haa ta'u yaada kana kabajamoo hayyuu aadaaf seenaa Oromoo Gomaamoo Gadaatitu yaada kana kallattiin haa ka'e dabalataanis immoo Sisaay Bulbulaa olaantummaadhaan iyyuu adda durummaadhaan safuuf duudhaa kana keessatti adda durummaadhaan hirmaatee daayireektara hojii kana addatti hanga dhumaatitti gatiitti baasee sirba kana akka uummata bira ga'u kilippii kun akka uummata bira ga'u godhe wallee doorii keessa waa baay'ee tura har'atti nama baay'eedhaaf galuu baatus tolchi sirna kee akka jaarraa 16 santaa Oromoo fi gabaroon adda ba'aadha gadaatu ga'e seerri jallannaan kabbalamaan wal ga'eedha haga dhufee of kolii luba of kolchuutti haga maanguddoon odaa jalatti gatamee dhiifame warri abbaa ofii hangafa ofii kabajuu dhaga'uu hin dandeenye hundi gatanii baqatanii dhumara dhaloonni ijaarame odaa ala ijaar maanguddoo dammaqsanii kaasanii dhalootatti akka safuuf heera fi duudhaa saniitti irreeffate dhalootatti sirna dhiisee deeme. Kanaaf wallee doorii keessatti waa baay'ee yaade waa baay'ee milkaa'aa ulfaadha isinitti akka miidiyaa akkasitti dhuftanii ulaaluu keessanii fi waamicha keessan kabajtanii baay'ee galatooma isiniin jedhu.
Haye kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Global Media Corporation kiliippiin doorii gaa guyyaa irraa haala bareedaa ta'een egaa eebbifameeti kan inni jiru. Nuti egaa qophii kana namoota garaagaraa irraa waa'ee kiliippii kanaa yaada isaanii tokko lamaan irraa fuudhaadha kan nuti turre. Sagantaa wiirtuu aartii keenya har'aaf qabannee kana fakkaata ture. Yeroo biraatti qophii biraatiin deebinee hanga wal arginutti nagaatti nuuf tura. Rogicha boosa gaarii rogicha afoollee boosa gaarii rogicha. Amanta dadda nu gaggate Oromoo uumama kaleecha tokkicha Booranaaf barreentu dhan jenne jarrobboleewwanii ilmaan Oromticha seenaa yaa qorannu yaa Oromoo wal qorachuun tuni dhalootaaf qoricha ituu waan bannaa karrayyuun baasoof dullacha biyya fantaallee kan gaara roggicha ijoollee wallooti kamisee raayyaanis keenya Oromoodha tokkicha macaaftuu lama taaddee birruu badhaadha dalgaasa macaaftuu lama taaddee birruu kuna gariidha magaala salaale jabaan biyya ofii dura du'a dhiira harkaaf luka giddiitu sakaale boosata biyya maammoo gada aneenca qabsoo irratti arrii baase maaltu wallaale dinquu korma dayyaa saafaa guyyaa gaafa rakkoo isa fa'aa kan Oromoota gargaare Arsi harka muraa farma muraan nolee lafa seenaa qabdu dhaqeetu mallaale ijoollee sikkoo fi mandoo madda walaabuuti arsii biyya baale gabrummaa diddaa fincila ijoollee baale biyya ofiin kennina dhiiga tataare yeelemoo giltuuti argeen caliin kan calanqoo biyya lukaa itti citee bakar waare kun alii birraa kun oogoo banaa jaarraa abbaa gadaa faan jenne warri qabsoo haga dhumaatitti taare. Lafeetu jajjabe dhiigatu gadi namme dhiira gumaatu dhabame galgala nooluu boba'u mukni aaree.